jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabadee dhiyaadhan isinitti himaa oduu wajjinan Munawwar Ahmadi. Duutii ogeessa seeraa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa obbo Abduu Jabbaar Hussein tan artisaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal fakkaatti jechuun gabaasan BBS dhaqqabeen ibsa. Gorsaan seeraa fi abukaattoon hidhamtoota siyaasaa obbo Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa magaalaa Adaamaatti kaleessa galgala akka biyyattiitti toora sa'aatii 3tti du'ee argame. Obbo Abduu Jabbaar Hussein osoo lubbuun hin dabrin dura sa'aatilee 2 dura FB fayyadamaa akka turee fi waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay miidiyaaleen gabaasan qoodee ture. Obbo Abduu Jabbaar Hussein hojii abukaattoo ta'uun hidhamtoota siyaasatiif falmuu kanaaf qaamota mootummaatiin yeroo garagaraatti doorsifamaa akka ture namoonni isa beekan ni himan. Obbo Abduu Jabbaar Hussein Yuunivarsiitii Haramaatti barsiisaa seeraa, abbaa seeraa mana murtii kan turee fi yeroo ammaa kana ammoo abukaattoo dhuunfaa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa ta'uun tajaajilaa ture jira. Obbo Abduu Jabbaar Hussein guyyaa kaleessaa nagayaan akka oolee fi mana isaatii bahee du'aan kararratti argamu kanneen dhimmicha hordofaa jiran ni himan. Ajjechaan kunis qaamota mootummaatiin akka raawwatame shakkii hin qabnu jechuun jiraattonni magaalaa Adaamaa fi hiriyoonni isaa baay'een dubbachaa jiran. Akka gabaasan BBS Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti ogeessa seeraa Obbo Abduu Jabbaar Hussein kan inni ajjeefamee haggodhame yookaan hudhamee ta'uun shakkamaa akka jiruu fi ajjeefamuu isaatiin wal qabatee qaamonni mootummaa akka dhukkuba sukaraatiin du'e fakkeessuuf doorsifni doktoroota irratti gaggeeffamaa jiraachuu odeessi jiraachuun gabaasaa jira. Namoota reeffa Obbo Abduu Jabbaar Hussein arganii gara hospitaalaa geessan humnoota mootummaatiin butamanii eessa gaggeeffamanis hin beekamne jamee jira. Mootummaan namoota reeffa biraa butee dhabamsiise kanas akkuma jecha artistii Haacaaluu Hundeessaatti raawwatameef Xilaahun Yaamee umrii guutuu irratti murteesse diraamaa fakkaataa hojjechuu hin oolu jechuun namoonni baay'een shakkii qaban dubbachaa jiran. Abukaattoon Jawaar Mohammadii fi akkasumas immoo abukaattoon namoota cunqurfamanii yeroo baay'ee bira dhaabbachuudhaan kan beekamu gameessi hayyuun seeraa Abduu Jabbaar Hussein kaleessa galgala naannoo sa'aatii 3tti ajjeefamee reeffisaa kan argame. Abduu Jabbaar Hussein naannoo isaatti haalli kaleessa guyyaa sa'aatii 9 irratti magaalaa bu'uudhaaf kee naannoo magaalaadhaatti kan dhaqee ture garuu kaleessa galgala osoo hin galin duratti ajjeefamee reeffisaa darbameeti ture. Reeffa kana kanneen argan haadha manaa isaatti bilbiluudhaan haati manaa akka inni ajjeefamee reeffi argamu itti himame. Yeroo kanatti uummanni Oromoodhaatiif akkasumas immoo firaa fi haaliin isaa guutuma biyyattii keessatti gadda ulfaataa fi gadda jabaatu ture. Haa ta'u Hayilamaariyaam hospitaala Hayilamaariyaam kan magaalaa Adaamaatti argamutti ol seensifamee haala ajjechaa isaa qaamarraa akka inni dha'icha tokkollee hin qabnee fi dirmamuu fi wantoonni garaagaraa akka irratti hin argamne. Kalee awwaale garaan nu laalata ijji miimani onneen nu hoolata. Maasii kaadhanne deebii bimmaan keenya maaliif gadoo goota.